Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun Obsee Maltiimiidiyaadha. Obsee Maltiimiidiyaa odeeffannoowwan fayyaaf saayikoolojii, bareedinaaf hojii, jaalalaaf maachii akkasumas odeeffannoowwan wantoota jireenya keenyaaf barbaachisoo ta'anii fi viidiyoowwan gaggabaaboo wantoota gaaffii isinitti ta'an hundaaf deebii kennan yeroo yerootti kan isin biraan geenyu ta'a. Maarree isinis dhangaawwan qabannee as ba'uuf jirru kanarraa dhandhamachuudhaaf yuutuub chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuun maatii ta'an affeerraa keenya. Egaa sagantaa keenya har'aatiin guyyaa dhalootaa keessan yookiin ji'a itti dhalattan beektanii urjiin keessan yookiin immoo kokkobbiin keessan maal akka ta'e namoonni hin beekne yoo jiraattan har'a waa'ee urjii keessaniin isinitti hima. Guyyaan dhalootaa keessan bitootessa 13 hanga caamsaa 12 yoo ta'e urjiin keessan eerisii jedhama. Mallattoon isaas kana fakkaata jechuudha. Guyyaan dhalootaa keessan eebila 13 hanga waxabajjii 12 yoo ta'e urjiin keessan jamiinii jedhama. Waxabajjii 13 hanga adoolessa 12 yoo ta'e immoo urjiin keessan kaansarii jedhama. Guyyaan dhalootaa keessan adoolessa 13 hanga hagayya 12 yoo ta'e urjiin keessan liyoo jedhama. Hagayyaa 13 hanga fulbaana 12 yoo ta'e urjiin keessan viirgoo jedhama. Fulbaana 13 hanga onkololeessa 12 yoo ta'e ammoo urjiin keessan libiraa jedhama. Guyyaan dhalootaa keessan onkololeessa 13 hanga sadaasa 12 yoo ta'e immoo urjiin keessan iskoorpiyoo jedhama. Sadaasa 13 hanga muddee 12 yoo ta'e immoo urjiin keessan saajitaariyeesii jedhama. Muddee 13 hanga amajjii 12 yoo ta'e immoo urjiin keessan kaapirkoornii jedhama. Amajjii 13 hanga gurraandhala 12 yoo ta'e immoo urjiin keessan akwaariis jedhama. Guyyaan dhalootaa keessan gurraandhala 13 hanga bitootessa 12 yoo ta'e immoo urjiin keessan paayisaas jedhama. Guyyaan dhalootaa keessan caamsaa 13 hanga eebila 12 yoo ta'e immoo urjiin keessan taawuras jedhama. Waa'ee urjii keessanii odeeffannoowwan dhugaa fi ajaa'ibsiisoo ta'e asuma yuutuubii Obsee Maltiimiidiyaa irraa kan argattan ta'a. Warra isinis yuutuub chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuun maatii akka taatan irra deebiin sin affeeraa deebana.